Mislu ku bira taa'ee gaggafadhee namaan na tumeen aan jenne na dhoyse. Amma asin jira. Asumaan na barbaada bilbilee geessisaa harka jira. Amma dhuftee as jirti jirti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattootaa fi hordoftoota aanneetu arragaa dubbii ajaa'ibaatu nu qabate. Taakkanaati saahiba kiyya kana wajjin saahiba kiyya kanaatu nama wajjin walitti bu'ee akkanatti hedduu takka sadarkaan uumamte quba qabdan jeetii yaada akka yaada kiyyaatti jechuudha. Ni beektan jeetii yaada ani saahiba kiyya kana akka saahibaa itti ilaalu akka obboleessa wajjin dhalannee itti ilaala. Tumamee mana hakimaatitti naadawwalee na yaamee dhaqee ilaalee ani nin dhukkubsadhee naan jedhe. Nin dhukkubsadhee na dhukkubee kalas ilaalee tumaan ka'ee akkuma salphaa tokko ilaalee tumaan gara hojii xiyyaa deebi'ee amma mana isaatitti na yaamee akka naa bar namaan na tumee namaatu na tumee akkanatti obboleettiin xiyyatuun nama na yaamtee akkanatti mana isiitittiin tumamee akkanatti kaniin hospitaala ciisaa ture san mana isiitittiin akkanatti tumamee je'ee natti himee addanaa baasee hedduu takka na aarsee har'a immoo gurbaa isa tume san irraa kafaluudhaaf qophooynee tattaa'u jirra. Waa hundaa'uu addaan baafanneeti tarkaanfii irra fudhachuu deemna. Isinis akka nu hordoftan asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaanna. Dhugaa nagaa iddoo hammeenya biraatti fudhachuu hin ta'in gaa namni dhukkubu tokko gurbuma sanuu yoo akkana ijaa kanneen isin himu ta'e beektanii hin qabdanii beektanii hin dhiyeesse waan ta'eef inni na dhibe. Gaafumaan wayyaa'ee bakka tana waan ta'een akkana jedhee yoo hime irra waan gaarii jeetu waan dhufe. Duuba hoggaatu mamtee sanitti bee maaliif hin dhoysitu? Hoggaa sanitti nama ifiifuu na dhukkuba maal jeetii meeshinii? Nama na dhukkubu deemee kan takkasi waliin sossoomuu waan hin dandeenye na dhukkuba akkanumatti na dhukkubee jee yoo dhusee irra caala jeetii. Ani hedduu takkaan aaree bara amma hoggaati dhuftee ammaan tana na yaamtee natti himtu. Dhugaadha. Ani hedduu takkaan aaree hedduu takka. Akka aartus ni biraa. Maaliif na dhoysuun maaliif barbaachise? Barra yoonii fi kanneen himu ta'e haram akka deemanii barbaadan hin beekan. Akkasumattuu na dawwaltee akka naaboo waan akkanaatiin na mudatee jettee natti himtu. Taate wanni taate asi. Anis yaadni kiyya kanaaf inni ni miti. Taatee miti bara. Namni yoo namaa wajjin jiraatee yoo namni bira jiraatee namni illee bara kabajaa siif godhaa bara. Dhuga san. San ta'uun waan dhugaati. Anis wanni na yaade maali gaa? Himee waan hojii deemee hallii godhuu hin dandeenyeef yoon anuma dhukkube jee usee booda keessa himee fa'oo jeetumaan kanuma yaadeetti nu sebi'a. Mee amma karame fixuu dandeenya iyyee? Karreetti fixuu dandeenya. Alhamdulillahi waleettiin xiyyaas dhuftee as jirti. Kanaaf akkaataatti dhiyaatu. Inni yeroo sanatti siin himne si dhoyse. Natti hin himne. Maaliif? Kan dhukkubsatee na dhukkubaa naan jedhe. Hospitaalattiin dhaqee ilaalee Mana kanatti giseen dhaqee ilaalu. Na dhukkuba akkanatti na dhukkubeetiin ciisu jira. Anis gaawwaaniin harkaa qabutti kanneetumaan eegas dhukkubee yaa'ee maali akkamitti dhukkubee bira taa'ee gaggafadhee namaan na tumeen aan jenne na dhoyse. Bakka silaa dhaabame hunda huccuu uffatee ciisa laaleetumaan ka'ee anis shaakala tokkorraan jira gisee sanii ka'ee karaa hojii xiyyaa deebi'ee dilas wanni dhaa godhee lillaalle waan jedhutti ni yanne. Yeroo san kan si hime waatis gaa hin dandeessu maaliif inni bakka ciisu jira. Nama si tumisaan mee kophaa ta'e deemtee barbaaddee ammas fuula isaa hin beektu inni nuu hin beeku akkamitti wannaa godhuu dandeessa. Yeroo sanitti takkaatalee gurbaa isa tumeessan silaa baasuu dandeenyaa bara. San dhugaadha wanni dhoyisee kana. Saayiba kiyya kabiraa fudhadhee an silaa takkaatalee yeroo sanitti baasuun hin danda'amu. Amma beeki niin fayyee obboleettii xiyyaas dhiyeessee akka gurbaan dhiyaatu godheemi. Amma yeroo sanii namni kana haalaan hin mijeessu. Isin kanaa mijeessu hin jiru. Bara amma gurbaan san nan beeku.
maaliif nan beekumi telefoona isaa naa kannitanii akka nama isa barbaadutti akka keessummaatti isa dhaqee akkan fedhe godhuu danda'a. Sanummaa dhugaa. Bakka biraatti isa yaammannee ati nu keessa haftee jechuudha. Bakka biraatti isa yaammannee waan beekne irratti hojjechuu dandeenya. San dhugaa ammaas inshaallah hin dabarre obboleettii teenyaa hojii waluma mari'annee akka taa'amutti godhuun dirqama. Kanaafuu ati jabaadhu. Eesina rakkoon qabdu tasaniitii bas gahee amma haayigaan isa bira dhufeefu inninis waan na barbaadu hin oolanne maal fi ilmaa san qofaattis waan dandeeffannaa godhus hin qabu. Boodanoo barbaada amma telefoonna jabanamnaan duraanuu telefoonna jechuufaadhaami amma eegi bilbila kiyyabanaa taa'eefu nima dhufanii ni siin waan aartee waan nattuuf isatti illee ani amma har'arraa jalqabee jechuudha telefoona bilbila isaa fudhadheetiin isa barbaadee akkaataan itti isa harkadhu barbaadee bakka takka yaammadhee akkana keessa barbaannee akkanaa jennee yaammannee jechuudha. Inni kanarratti bilbileen dhufa wanni isaa barbaadee akkasitti waan nattuuf isillee. Barra maal beektaa dirqamaaf fidaa jirti ilmaa qofarra irra dhiisee dhuftee miti duraan telefoona jechuuf fayyatte. Telefoona jechuuf fayyatte. Telefoona banaadha telefoona isiitti irraa fuudheetiin jira waanti. Isiin ammallee irraa murachuutti hin jirtu. Tasanii isii beera yaada isii dhadeera dhageessa yaada isii. Yaada garaa isaa namni hin beeku ofii beeka maleedha. Abbaa mana kiyyaati jechuuf amma gara dhimma biraatti eegaluuf deemti bara meesii isaaf dhimmamu jirti bara. Uleen deetuun itti mul'anne amma isii. Laa hayi. Nama kiyyanaa kabajatu bultii tiyyaasa wannaa ta'ami namni nama kiyyanaa kabanye wanni bultiin tiyyaa akka feetillee taatu nama kiyyanaa kabaje rakkoon qabdu. Ani dhalaa kana nama namni beeka. Haa ta'u namni har'aan tana saahiba kiyyatume akka fedhes taanaan jaarsummaa keetirraayis ba'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namni nama keessif hin kabajne akka obboleessi keetiruu kasii wajjin dhalate yoo dhufes sama. Akkasuma osoo ittiin baafane nama tumuun abbamaa fadhuu obboleessaa adeera nama hunda jiraame ilma eessumaa kanniintu jira nama kanatti baafatanii san booda hootumaan illee rakkoon qabdu laayin osoo ittiin baafatanii akkasitti muusun rakkoo guddaadhaa karata guddaadhaallee kunoo sababa manni akkasitti ilma eessumaa kiyya kanatti humatti anis manarraa bahee kunoo duraanuu mana namaa jira bas bilbila kiicuufadheetini mana namaa taa'u jira. Harmoonni nasii mana bilbilee mana isaa dhufee kunoonis amma asiin jira. Asumaan na barbaada bilbila keessa isaa harka jira. Amma dhuftee as jirti hin jirjirinati.